Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaati nu waliin tura. Gammoojjiin bilaattee dhalli namaa jabaatee yoo hojjetee maal fiduu akka danda'u kan agarsiisudha jedhani ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed misooma naannoo bilaattee daawwataniiru. Waggaa sadan har'aa gara bilaattee dhufuu isaanii yaadachiisanii yeroos naannichi gammoojjii homaa ofirraa hin qabne akka ture himaniiru. Amma garuu fuduraalee hedduun lafa hektaara 100 tilmaamamu irratti jallisiin misoomaa jiraachuu ibsaniiru. Magaalonni jijjiiramaa dhufuu akkasumas industiriiwwan gara alaatti hanga erguutti guddachuu isaanii eeraniiru. Kun hundi ida'amuu Itoophiyaan seenaa kadhaa fi hiyyummaa keessa turte gara badhaadhinaatti ce'uu ishee kan mirkaneessuudha jedhaniiru. Jalqabbiiwwan gaggaariin gama hundaan jiraachuu dubbatanii babal'achuu akka qabus Dr. Abiy hubachiisaniiru. Bu'aan damee tokkoon argamu rakkoo hunda hin hiiku kan jedhan Dr. Abiy qonna industirii magaalaa maaddii guutuu misooma koriidarii baadiyyaan hojiiwwan eegallee yoo walitti hidhaman Itoophiyaan hawwiin uumuu fi baay'ee gargaaru kan jedhan torban kana keessa. Elite Force kan ijaarru naannoo keenya waraanaa fi jeequmsi akka hin uumamnee fi jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kabaja ayyaana hundeeffama waggaa 65ffaa ajajaa duula addaa raayyaa ittisa biyyaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy argamanii fi hooggantoonni olaanoo mootummaa biroon argamanitti magaalaa Hawaasaatti kabajameera. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Kabajni ayyaana hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyyaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni olaanoon mootummaa biroon argamanitti magaalaa Hawaasaatti kabajameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa sagantaa kanarratti dabarsaniin Elite Force kan ijaarru naannawaa keenyatti waraannii fi jeequmsi akka hin uumamneef yoo uumame immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuruufidha jedhan. Ergamni keenya dhaabbata mul'ata qabuu fi egereetti ce'u uumuudha kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan dafqa ijoollee isheen ni ijaaramti, dhiigaa fi lafee ijoollee isheen ni jabaatti, kabajaa fi bilisummaan ijoollee keenyatti ni ceesisna jechuun ibsaniiru. Qophaa'ummaan keenya guutuu Afrikaatti nageenya, badhaadhina, biyyoota naannawichaaf gaachana ta'uudhaas jedhan. Daangaa Sumaalee hanga daangaa Miswaatti uummattoota obbolaa deeggaruun jeequmsawwan galaana irratti mudatan hambisuunii fi misoomaa fi badhaadhina naannawichatti mirkaneessuuf Itoophiyaaf qofa osoo hin taane Elite Force teknooloojii hidhatee fi fayyadamuu Itoophiyaa waan ijaarteef biyyoonni baha Afrikaa fi Afrikaa hundi baga gammaddan baga gammannes jedhaniiru. Humni ijaaramee Itoophiyaan alatti bobbiiwwan idil addunyaa irratti gocha maqaa gaarii qabu raawwachaa akkuma ture bara kanattis seenaa sana kan irra deebi'u kabajni boonetii diimaa kan galee fi kabaja alaabaaf akkasumas kabajaa fi bilisummaa biyyaaf wareegama kan kaffalu sammuu fi qaamaan kan jabaate teknooloojii kan fayyadamu humna waraanaa taphatuu fi xumuruudha jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa humna amansiisaa har'aas akkuma kaleessaa bilisummaa Itoophiyaa fi nageenya Afrikaa kabachiisu ta'uu mirkaneessaniiru. Injifannoon Adwaa mallattoo bilisummaa uummattoota gurraachaati jedhani ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Mohaammed. Ayyaanni injifannoo Adwaa 130ffaan baranaa sagantaalee garaagaraan kabajuuf qophiin xumuramuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksiseera. Dabalatasaa Dirribee Taklee akka taanutti qindeessiteetti. Ayyaana injifannoo Adwaa 130ffaa baranaa sagantaalee garaagaraan kabajamuuf qophiin xumuramuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksise. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Mohaammed ayyaana injifannoo Adwaa 130ffaa sababeeffachuun ibsa kennaniin injifannoo Adwaa kan lammiilee Itoophiyaa qofaa osoo hin taane mallattoo bilisummaa uummattoota gurraachaa fi guyyaa walqixxummaa dhala namaa ittiin mirkanaa'edha jedhan. Har'as seenaa boonsaa kana utubaa tokkummaa biyyaalessaa birmaddummaa keenyaaf ammoo wabii amanamaa ta'uun tajaajilaa jiraachuu kan himan Injiinar Aashaan biyya abbootiin keenya dhiigaa fi lafee isaaniin eeganii tursiisan nuti ammoo misoomaa fi nageenyaan mirkaneessuu qabna jedhaniiru. Gootonni raayyaa ittisa biyyaas fakkeenyummaa injifannoo Adwaa fudhachuun nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuun imala gara badhaadhinaatti taasifamuuf yeroo kamiyyuu qophiidha jedhan. Ayyaana kana irrattis dorgommii ispoortii, agarsiifni seenaa fi loltummaa, hojiilee artii garaagaraa fi fiilmiiwwan injifannoo Adwaa mul'isan ni dhiyaatu kan jedhan torban kana keessa.
Waldorgommiin ispoortii aadaa Oromiyaa 31ffaan guyyoota 10 magaalaa Tulluu Boollootti adeemsifamaa ture xumurameera. Biiroon dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa ispoortii aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa waan ta'eef xiyyeeffannoo irratti hojjechuun murteessaa ta'uu beeksise. Dabalataa isaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Waldorgommiin ispoortii aadaa Oromiyaa 31ffaan guyyoota 10 magaalaa Tulluu Boollootti adeemsifamaa ture shaampiyoonummaa godina Shawaa Lixaatiin xumurame. Biiroon dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaas ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa waan ta'eef xiyyeeffannoon irratti hojjechuun murteessaa ta'uu beeksise. Sagantaa cufinsa ispoortii aadaa kanarratti kan argaman hooggantuun biiroo dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa Aaddee Roozaa Biyyaa akka dubbatanitti ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaati. Aadaan ibsituu eenyummaati. Mootummaanis kanaaf xiyyeeffannoon irratti hojjeta jedhan. Ispoortii aadaa guddisuun aadaa guddisuudha. Ispoortii aadaa biroos guddisuun wal dorgommiif dhiyeessina jedhan. Ispoortii aadaa waggaatti si'a tokko dorgomuu osoo hin taane bakka hundatti lafa qabsiisuun hirmaannaa akka biyyaatti qabnu ol guddisuu qabna jedhan Aaddee Roozaan. Hirmaattonni sagantichaas aadaa guddisuuf xiyyeeffannoon dhaloota irratti hojjetamuu qaba jedhan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.